Fireelee mobiltuu biyyoota saba keenyaatti akka jiran majjii gaafa soddoma waan eebbifamuuf kitaabni kuni guyyaa guutuu asuma mana murtii liddataa fuulduratti kan argamu waldaa murtuu Finfinnee Makaana Yesuus keessatti kan eebbifamu siidaa seenaallee akka dhaabdan karaa garaagaraatiin afaan kanaan waaqeffachuu keenya waaqayyoo hin jibu hin jaalata waan ta'eef andarga'uudhaan kan hin jedhu dubbisaa barreessaa sababni isa jibbinsa afaanii sababa afaan kanaan waaqeffattuuf gaaga'ama guddaa ari'atama guddaa waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus murtuu Finfinnee kan jedhamu billaadhe wangeelani bilisomne wangeelani ifagarre wangeelani Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu maatii daandii wangeelaa shoo hunduma keessaniif kun qophii keessummaa daandii wangeelaati. Qophii keessummaa daandii wangeelaa qopheessee kan isinii dhiyeessu ani obboleessa keessan daandii eebbaadha. Har'a keessummaa qaba. Keessummaan koo har'aa lallabaa wangeelaa barreessaa kitaabaa kan ta'an obboleessa keenya obbo Ijjiguu Bayyeedhaadha. Obbo Ijjiguu anaa dhufu. Maqaa keessanii fi sadarkaa barumsa keessanii daawwattoota keenyaaf ibsaa. Hundumayyuu dursaa ijaaf irraan gootaniif daandii wangeelaa waaqayyoo isin eebbisu jechuun barbaada. Maqaan koo Ijjiguu Bayyeeraan jedhama. Sadarkaa barumsa keessanii sadarkaan barumsa kiyyaa digirii jalqabaa yuunivarsiitii Adaamaarraa Logistics and Supply Chain Management kan jedhamu fudhadhe. Ammas immoo dhiyeenyatti digirii biraa teolojiidhaan kolleejjii Liidistar irraa fudhadhee jira. Yeroo kanas immoo barumsi dhumu waan ta'eef leadership and good governance kan jedhu master's kiyya gara xumuraatti jira. Sadarkaan barumsa kiyyaa kana fakkaata. Ishee waaqayyo guddaa isin eebbisu. Har'a keessummaa keenya taatanii kan argamtanii kitaaba yeroo dhiyoo kana maxxansiistan jira. Yeroo dhiyootti eebbifama amajjii gaafa soddoma tokkicha hundumaa dhiige jedhu irratti. Kitaabni kee kun tokkicha hundumaa dhiige jedha. Mata duree kana akkamiin filatte? Egaa mata duree kana kan filachuu danda'eef dhugaa dubbachuuf yoo ta'e mata duree kana guyyaa tokko mana barumsaa gaafan jirudha. Boocharii tokko dubbiseetan keessa kiyya dhufe mata dureen kuni dhiiga nama hin beekne tokkotu na ooshee kan jedhu poosterii wayitu ture. Taa'ee sa'aatii dheeraa yaadaan ture waan sana jechuudha. Addunyaa keenya kana yoo ilaalte nagaa buusuudhaaf daangaa eegsisuudhaaf dhiiga baay'eetu lola'aa oola. Biyyuma keenya kenna yoo fudhatte dhiiga baay'eetu lola'aa oola guyyaa guyyaatti. Garuu kan si dhibu hamma dhiigni lola'u hamma dhiigni gannamu haaloo ba'uudhaaf haaloo wal ba'uudhaaf ijaa wal ba'uudhaaf dhiiga biraa dabarsanii lola'aa suurraa kan hafe nagaan bu'ee jijjiiran fidee hin beeku. Dhiigni lola'ee addunyaa kana araarse garuu dhiigni lola'ee addunyaa kana waaqaaf lafarratti nagaa buuse dhiiga tokkicha. Dhiigni tokkichi kun qomoo kootiif hin jedhe qomoo beeluutiif hin jedhe nama hundumaaf jedhee dhiigni lola'ee nagaa buuse dhiigni waaqaaf lafarratti araara buuse dhiiga tokko dhiiga nama tokkooti. Kunis dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti lola'edha. Kanarraa kaasee wanta kun gaafa waaqayyo keessa kiyya fide kaasee dhugaadhuma dhiiga nama hin beekne tokkoon oolle. Biyya keenya keessatti wanti nama ajaa'ibu tokko jira. Dhiigaan haaloo ba'uudhaaf maal jedhu maqaa ijoollee isaanii yennaa baasanii akka tasaa ta'e kitaaba kana keessatti illee iddoo ta'etti tuqameera. Dammallaa isheen maqaa baasu. Gaafa dhiigni lola'u dhiiga biraa lolaasuudhaaf haaloo kuufatu jechuudha. Kanaaf har'a dhiigas tokko lolaaste boruun immoo tokko ka'ee dhiigas tokko lolaasa. Garuu nagaan hin bu'u otoo hin ta'in sanaan ittuu wal dhibdeen wal diddaan walirraa fagaachuun wal ajjeesuun dabalaa deema. Dhiigni gannam'ee garuu nama birmada baase dhiigni gannam'ee nama hundumaaf birmadummaa kenne dhiigni gannam'ee utoo nama biraa hin miidhin haraara kenne dhiiga tokkicha. Dhiigni tokkicha kun dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosii. Kanaaf tokkicha nama hundumaaf otoo qomaan addaan hin baasin dhiigee nagaa buuse dhiiga Yesuus waan ta'eef mata duree kan akkam fudhadhu na dirqise. Tajaajilaa fi barreessaa kitaabaa ta'uun akkamiin ibsitu mee daawwattoota keenyaaf ibsaa. Egaa tajaajilaa fi barreessaa kitaabaa ta'uun wanta gargar ba'uu hin dandeenyedha. Akkuma saantima tokko fuula lama qaba gargar baasuun hin danda'amu akkuma jedhamu waan gargar baasuun hin danda'amnedha. Abbootuma keenyarraa ergamoota irraa yookaas ta'e tajaajilanii qofa darban miti. Waraqaa Phaawulos fa'aa namoota baay'ee yookaas tajaajilanii darban otoo hin ta'in barreessanii darbanis.
waan tajaajilan sana barreessanii darban. Trendii keenya keessa yeroo baay'ee wanta akkasii baay'inaan mul'atu akka biyya keenyaatti illee maleeti biyyoota biraas yoo ilaalte waan ta'e galmeessanii darbu. Macaafa qulqulluu keenyas yoo ilaalte ergamni inni guddaan wangeelli mataa isaatiin warri gooftaa duukaa bu'aa turanii tajaajilanii dhaggeeffatanii darban qofa miti. Waan tajaajilan barreessanii dhalootaaf kaa'anii darban. Tajaajila keessatti waan tajaajilte waan waaqessitti kenne barreessuun baay'ee kaalnu macaafa qulqulluu jedha. Kana caafii, kana barreessi, kana kaa'ii jechaa ture gooftaan keenya ergamoota wajjin waan ta'eef tajaajilli barreessuun wanta waliin deemanidha waan walitti bu'uuti. Waaqa guddaa si eebbisu. Kitaabni tokkicha hundaaf dhiige kun boqonnaa meeqa qaba? Qabiyyeen isaa maali? Kitaabni kun dhugaadhuma dubbachuuf yoo ta'e waa'ee dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachuudhaan sadarkaa kitaaba tokkootiin kan dubbatamee xumuramus miti. Tarii kolleejjoon numti mana macaafaa qulqulluuyyuu kana gara fuulotoo akka kaarikulamiitti itti fayyadamanii akka koorsiitti yoo ta'u kennanii koorsii tokko kan ta'uu danda'udha. Sababni isaa dhiigaan hala otoo dhiigni gadi hin nam'iin wanti qulqullaa'u hin jiru macaafa qulqulluu keenya jedha. As keessatti tuqameera jechuudha. Dhiigni otoo gadi hin nam'iin dhiifamuu cubbuu dhiigni otoo gadi hin nam'iin qulqullaa'uun hin jiru. Kuni innaa tokko ilaalcha keenya beekumsa keenyaan gamas guddaadha. Haa ta'uti kan amma of harkaa qabu darbatee dabeessa miti jedha Oromoon gaafa waan ta'eef xiqqoonuma nuu gale amma nuu gale waa'ee dhiiga namoonni ittiin oolanii kana barreessee dhiyeessuu yaaleera. Boqonnaa 13 qaba. Gara dhumaarra boqonnaa 13ffaarra kan jiru kan waldaan kiristaanaa waa'ee irbaata qulqulluu ittiin barsiisan irraa kan hafe hundiyyuu gama hundaan akkamitti akka dhiigni gooftaa keenyaa nu fayyisee akkamitti akka nagaa nu buusee akkamitti akka tokkummaa fide hiika isaarraa kaasee waa'ee dhiiga kanaa amma danda'ametti waa'ee dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos as keessatti kaafamuu yaalameera. Boqonnaa 13 irraa kan hafe boqonnaa 13 waan addaa miti irbaata qulqulluudha. Irbaata qulqulluu keessaa isimma tokko dhiiga waan ta'eef kan nuti fudhannu dhiiga gooftaati waan ta'eef innis kontentii addaa hin qabu. Inni barsiisaa waldaa kiristaanaatiif akka ta'utti kan qophaa'edha jechuudha. Waaqa guddaa si eebbisu. Kitaaba kana yeroo barreessite wabii yookiin riifiraansisa jedhan kan gaa argatteetta yookiin namootarraa odeeffannoo gaa argattee barreessite moo akkamittiin barreessite kitaaba kana? Egaa maal seeti rakkinni biyya keenyaa kuni keessumaa rakkinni biyya nuti dhalanne Itoophiyaa kuni hayyoota baay'ee qabna, doktoroota baay'ee, beektota baay'ee, gurguddoo namoota baay'ee qabna. Garuu waa barreessanii lafa nuu kaa'u doogimantii nuu godhanii darbuu irratti akka kootti xiqqoo gaaffii waan jiru natti fakkaata. Maatiriyaa baay'ee afaan keenyaan barreeffame yookaan afaan biyya kanaatiin afaan biraatiin illee haa ta'u barreeffamee baay'ee isaan agartu. Yoo barreessisan namni tokko lamatu kitaaba baay'ee barreessaa kanaaf aadaan barreessuus aadaan dubbisuus biyya keenya waan hin jirreef riifarensoota biyya kana keessaa baay'ee argachuun isaa baay'ee rakkisaadha. Ani akka yeroon kitaaba kana qopheessu baay'ee kan chaalenjii na godhe toopikii kanarratti eeriyaa kanarratti riifarensoonni barreeffaman baay'ee miti. Tokkoffaa mata duree isaa namoonni waan sodaataniif natti fakkaata. Haa ta'uti fayyinni garuu isaan ala hin jiru. Keessumaa warri waldaa kiristaanaa waa'ee amantaa barreessan motorratti barreessanii gaariidha. Kun rakkina jira si galee amma laayibirii garaagaraa deemee dubbisuu yaaleera. Iddoo garaagaraatti ilaaluu yaaleera. Akka biyya keenyaatti kan sirbu kitaaba 2-3 caalleedha kan argate toopikii kanarratti isaanuu diiteela akka otoo hin ta'in akka toopikii tokkotti keessa gashanii kan barreessanii jechuudha. Inni kun xiqqoo chaalenjii qaba. Haa ta'uti garuu kitaabolee biyya bakkeetti barreeffaman tokko argadheera. Akkasumas kitaaba lubni Dr. Gammachiis barreessan kan tajaajilaa jiru tokkorraa akka riifaransiitti fayyadameera. Kana qofa osoo hin ta'in wantichi kontentii kitaaba kana keessa kan jiru dhiigni aadaa keessatti dhiigni iddoo garaagaraatti faayidaa inni qabullee tuquu waan yaadamee fi saba keenya keessatti illee dhiigni akkamitti ilaalama? Amantaa biraa keessatti dhiigni akkamitti ilaalama? Ilaalcha garaagaraatiin dhiigni akkamitti ilaalama? Amantaa biraa keessatti illee ilaaluudhaaf kitaabolee amantaa biraa tokko illee kan akka kitaaba warra amantii musliimaa irratti kan barreeffame ilaaluu yaaleera. Ilaalcha Oromoo kitaaba jedhamu sanallee akka riifaransiitti ilaaluu yaale. Kun kan hin fayyadamee fi dhiiga gooftaatiin dorgomsiisuuf otoo hin ta'in namoonni akkamitti akka dhiiga ilaalan illee as keessatti namoonni akka hubannaa godhataniif riifaransoota kana fayyadameera. Walumaa galatti riifaransiin eeriyaa kanarra jiru baay'ee ta'uu baatus kitaaba tokko kan bakkeessa kan keessaas kitaaba muraasa fayyadameera jechuudha. Waaqa guddaa si eebbisu ergaa guddaa dabarsitee kitaaba tokkicha hundumaa dhiige kana waldaa kiristaanaaf biraan teettatam waldaa kiristaanaaf dabarsitee barreessaan jira. Waldaa kiristaanaaf laachuuf sababa kan sii ta'e maali?
Egaani kitaaba kana kan ilaalle waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus wiirtuu Finfinnee kan jedhamuuf ilaalle eebbisaa fuuldura kana gaafa 30 ta'a. Sababni kitaaba kana ilaallee fi waldaan kun sababa afaan kanaan waaqeffattuuf gaaga'ama guddaa ari'atama guddaa keessa dabarteetti. Amma bakkee kireeffatteet mana kireeffattee waaqeffachaa jirti. Baasii humnaan ol ta'e baasteet saba waaqayyoo tajaajilaa jirti. Sababni dura waldaa qabdi, waldaa keessatti waaqeffachaa turte. Waldaa sana keessa garuu sababa afaan kanaan waaqeffatanii fi waldaa sana keessa akka ari'ataman dhiibbaa garaagaraatiin ta'eera. Sana qofaan hin dhaabbanne. Kan baay'ee nama gaddisiisu waldaan kun achi keessaa sababa afaanitiin ari'atamtee ba'uu isheerraa kan darbee afaanuma kanaan illee biyya kana keessatti akka waaqeffatamne dhiibbaan garaagaraa qaamota dhuunfaatiin namoota naannoo jiraataniin darbees immoo aangaa'oo mootummaa tokko tokkoon dhiibbaan garaagaraa irra geessifamaa tureera waldaa kana balleessuudhaaf. Waaqayyo kitaaba kana keessattis tokko yaaleera afaan namaa waliin caalchisu aadaa namaa waliin caalchisu. Namoonni kun ilaalcha namootaatti egaa warrumti amanan gooftaa beeku jennu yoo innaa tokko injibbu afaan tokko waan ta'eef kanarraa kan kaase waldaan keenya ari'atama guddaa keessaa dabartee har'a geessetti waldaan wiirtuu Finfinnee makaana Yesuus amma naannoo Lidataa mana murtii fuulduratti kireeffattee waaqeffachaa jirti. Kan baay'ee si gaddisiisu bakka amma kireeffattee jirtu kanatti dura waldaa afaan Amaariffaatiin waaqeffataa turan namoonni turaniiru yeroo isaan jiranitti rakkinni tokko hin turre. Waldaan kun immoo gaafa kireeffattee afaan Oromootiin achitti waaqeffachuu eegaltu dhagaan irratti bu'uura eegale sababni isaa jibbinsa afaanii waan jiruuf jechuudha. Kanaarraa kan ka'e waldaan kun rakkina gurguddaa agana hin jedhamne keessaa ari'atama gurguddaa ama qaama mootummaa bira deemee iddoo guddaa ga'utti deemamaa ture. Ammas rakkinni waldaa kanaan furamne. Mootummaan beekaa qaama mootummaattis beeksifneerra qaamolee waldaa makaana Yesuusis beeku rakkina waldaan kun keessa jirtu. Miseensonni waldaa sanaas immoo dhugaa dubbachuuf ta'e miseensonni waldaa kana baay'ee dhama'u kana jijjiiruudhaaf baay'ee dhama'u. Atiqqaatu egaa akkuma beektu sabni keenya kun as keessatti baay'een isaa kireeffataadha. Baay'een isaa dargaggeessa. Ofirra darbee waldaa kanaaf lafa bitee waan gochuuf hin danda'amu. Kun immoo waldaa kiristaanaati. Gooftaa Yesuus Kiristoos hin lallabna waan ta'eef akka warra kaanii immoo lakki iddoo kana waaqatu iddoo kana nuu kenne jennee humnaanis baatee fudhachuu hin dandeessu tiksiin amantaa keenyaa nuun eeyyamu waan ta'eef jechuudha. Lafuma seeraan alaachi baatee fudhatte ayi kun kan waldaa kootiiti lakki iddoo kana waldaa koo fudhate yookaan asii waa naa burqee jettee lakki asiin socho'u hin dandeessu tiksiin amantii keenyaa waan nuun eeyyamneef jechuudha. Kanaaf rakkinni waldaa keenya ammas itti fufee jira jechuudha. Ammas kan si ajaa'ibu yeroo darbe taa'een tokko taa'ee si gaddisiisu keessaa waldaa kanallee gara biraatti jijjiiruudhaaf ilaalcha jijjiirsu namoonni naannoo guyyaa irreechaa eeggatanii waan sababa afaan Oromootiin waaqeffattuuf baay'ee waan tokko irratti yaala gochaa turanidha. Kana mootummaanis beeka jedhee yaada. Kanarraa kan ka'e waldaan keenya rakkinumatu itti jijjiirama beektaa. Kanaaf egaa kan harkaa qabu darbate dabeessan jedhamu jira Oromoo beektaa. Ani waan na keessa jiru mul'ata na keessa jiru kun waan na harka jiruun waldaa kana yoon deeggare. Hawaasni keenya bal'aan iddoo garaagaraa jiru kallattii garaagaraa jiru kitaaba kana bitachuudhaan namaa dabarsuudhaan waldaa keenyas immoo hubatee waldaa keenya akka deeggaruuf miinsi sababa wayii ta'uu dandeessi kitaabni kun. Dhuguma rakkina waldaa keenyaa wajjin waliin madaaltu. Wanti kaadha kitaabni kun. Galiin asirraa argamus dhuguma rakkina waldaa keenyaa fudhee yaaduu dhiisuu dandeessa maaliif haala qaala'insa jireenyaa magaalaa Finfinnee kana jiruun. Haa ta'uti garuu miinsii ta'uu dandeessi. Rakkina saba keenyaa amma tokko hubachiisuu dandeessi. Rakkina waldaa kanaa amma kana hubachiisuu dandeessi. Amma immoo harkaa qabnu waan nu harka jiru yoo hiixannee waldaa keenya kana ijaarree boru ijoolleen keenya dhaloonni itti aanu sodaa tokko malee as keessatti afaan isaaniitiin yoo waaqeffatan aadaa isaaniitiin yoo afaan beekaniin waaqayyo waaqeffatanii afaan biraa jibbuu miti afaan biraan jibbinu aadaa beeknuun afaan jaalannu yoo waaqayyo waaqessine gaariidha isa jiruuf kitaaba kana gumaache seensuma taate galteedhuma xiqqoo ishii taate waldaa kana waldaa rakkina guddaa keessa darbaa jirtu kana hin deeggartii laata miinsii wayii ta'uu dandeessi kan jedhudha. Guyyaa ta'ee ijoolleen warri yuunivarsiitii Finfinnee baratanii asirratti mul'ata beektee asirra jirti. Diizaayinii wayii kaasanii mana akkasii ijaarrattanii nuu kennanii turan amma kun diizaayinii waldaa keessanitti adii nuu kennan. Innaa tokko amantiin akkasii gaa. Qoota malaa kan qabaatee otoo mana qabaatiin diizaayinii qabnaa mana ijaarraa itti kaata.
Mul'ata keessan ammoo waan sitti mul'ate sana galmaan ga'uudhaa fi nama biraatiif abjuu ta'uu danda'a. Nama biraatiif kun abjuudha akkamitti kana kennee mana ijaaraa jechuu danda'a. As keessatti seenaan tuqame tokko jira. Kana kennee mana ijaaruu hin baadu mul'ata kun itti ta'e tokko sootti dabale. Hawaasti bal'aan iddoo garaagaraa biyya keessaa jirus dhimmi waaldaa kana nu ilaallata. Waaldaan kun waaqeffachuu qabdi, bakka waaqeffannaa argachuu qabdi. Sababa afaan kana dubbatan biyya sana keessaa Finfinnee keessa ari'atamuu hin qabani jedhee namni yaadu tokko waaldaa keenya cinaa dhaabbachuu danda'a. Yoo akkas ta'e sababa ta'aa laata isa jedhuunan kitaaba kana waaldaa keenya akkan gumaachuu na godhee kanaadha wanti. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Nama mul'ata akkasii qabu waldaaf yoo kaase waaqayyo waan guddaan hojjetama jedhee abdii qaba. Namni mul'ata qabuun yoo hojjete waldaan kunis guddachuu dandeessi kan jedhu yaadan qaba. Akkasumas daawwattoota keenya waldaa wiirtuu Finfinnee gargaaruu yoo barbaadan iskiriinii keenya irratti akkaawunti baankii isaanii argattu. Waldaa kana walii wajjin ijaaruu ni dandeenya. Dhaamsa jedhuun qaba asuma irratti. Gaaffii biraatti yoon ce'u dubbistoonni yookiin dargaggoon amma ati kitaaba kana laatte ati dargaggeessaa ofiis birriin barbaadda turte ani birriin barbaadu waldaa kiristaanaaf haa ta'u birriin kun jettee waldaa kiristaanaaf oolchite. Dargaggoon maal sirraa hubatu maal akka sirraa hubatan barbaadda? Namni faayidaa jibbu hin jiru. Tajaajilli gurguramus garuu hin jiru. Sirriidha. Isa tola fudhatan tola kennaa jira. Tola kennaa jira. Tajaajilli gurguramus hin jiru. Namni immoo faayidaa jibbus hin jiru. Maaliifin hojjettee wanta hojjetu kan hojjetuuf waa kennamu jira macaafni sintiire. Kanaaf hin jibbu garuu dargaggoota hin barsiisa kun fakkeenya ta'aaf kan hin jedhe yaadu. Barri kun bara nuti keessa jirru kun bara feminizimiidha. Baratti beekamtee baay'ee beekamtee hojii baay'ee hojjechuu galii baay'ee argachuudhaaf namoonni kaatan yoo ta'u hin argina. Haa ta'u garuu eenyu nuu kenneet eenyuuf kennuun sodaanna tokko. Sammuu waaqayyo naa kennee nan barreesse yeroo waaqayyo naa kennee nan barreesse obboloota waaqayyo naa kenneeti immoo na deeggaree obboloota matu na deeggaree akka maxxanfamu godhe maxxansiisota irratti obbolootuma miseensota waaldaa sanaan na deeggaree obboloota waaqayyo naa kennee nan maxxansiise. Isa kanaa waaqayyo akkamitti waaqa ta'e ati kan eenyuti? Kan waaqayyooti ani kan waaqayyooti waan waaqayyo ofii keetiif kaniifuu kan waaqayyooti kan kan keetee hundi kan waaqayyooti kan waaqayyo ta'e hundi kan keeti. Waaqayyoof waan hojjetteef immoo hin kasaartu. Waaqayyo garuu ilma isaa tokkicha ilma tokkicha qabu nuuf kenne anaafsiif kennaan anaaf si caalu kan kana caalu jiru kennaan alama namaaf kenne namni lubbuusaa caala waan namaaf kennu qabu isa inni lubbuusaa nuuf kenne ati waan mateessee barreessite kana waan dubbiste irraa fidde mul'ata manni sii fide sana asirratti barreessite waaqayyoo fi kennuun simmararu kennamus qaba dargaggootaan tarii wanta sirraa hin baratu jedhee yaadu. Faranjoota takkas nuun jedhu yoo waan tokko dhoksuu barbaadde warra Itoophiyaa kana jalaa'ee jiru kitaaba keessa kaayee jiru. Amma kana hoo dhoksuu barbaadde kitaaba keessa kaayee guddaadha. Maaliif hin dubbisaa waan ta'eef bananii hin arganidha. An dargaggootaan kan hin jedhu dubbisaa tokko barreessaa. Daandii dhuftan hunda diyaarii ta'uu danda'a waan garaagaraa ta'uu danda'a waan ta'e barreessaa borus riifaransiidha dhalootatti fayyadamu. Dubbisaa. Humna qabdaniin beekumsa qabdaniin waaqayyoon taa'ilaa waan waaqayyo taa'iltaniif homaa hin taatan ani ergan gara mana gooftaatti dhufee man taa'ilaa marratti borus nan tajaajila hojii mootummaas nan hojjedha hojii mootummaa hojjechaa hin jira isaan hojii mootummaa argadhu maatii koo nan gargaara mana waaqayyo keessa mana hojjetaa waaqayyooti ani ammas gara fuulduraatti hojii kana fakkaatanii yoo haalli mijate namni nu deeggaruu jiraate akkuma amma obboloonni nu deeggaru yoo wal deeggarre hojii kana fakkaatan malee waldaaf cina dhaabbachuuf itti anfaan hin dhaabu. Hin dhaabu. Dargaggootaanis kan hin jedhu waaqayyoof hojjettanii hin kasaartaniiti. Humna keessan yeroo keessan guutuu waaqayyoof kennaa waaqayyoof hojjedha. Waa dubbisaa. Waan dubbistan immoo katabaa. Mul'ata keessan immoo sheerii godhaa baattan hin taa'ina. Amma yeroo baay'ee rakkinni keenya kana. Nama baay'ee olaalte mul'ata guddaa keessa Dr. Miles Monroe akkas jedhu. Beekumsi namoota baay'ee dandeettii namoota baay'ee iddoo awwaalchaa jira jedhu. Dandeettii si kenneera, poteenshaalii si kennee si uumee waaqayyo, dandeettii si kennee si uumee waaqayyo ittiin fayyadamtu waan ta'eef otuma baatee jiru hundumaa wajjin awwaalama beekumsa isaa wajjin jechuudha. Garuu waaqayyo jalqaba humna itti kenneetu uume. Namoonni na caala hojjechuu danda'an dargaggoonni na caala barreessuu danda'an nama baay'eetu jira. Namni eessatti garuu waan si keessa jiru sana gabbaasuun mul'ata keessana namaaf hiruun wanta sana immoo garuu jijjiiruutu gaariidha. Dhumarratti kan dargaggootaan jedhu yeroo keessan itti fayyadama.
Har'a keenya boru keenya miti. Har'a taa hojjennu boru kan dhaloota biraati. Boru kan keenya miti dhaloonni nu harkaa fuudhu jira waan ta'eef jechuudha. Kanumaan jedhaan. Waaqa guddaa si eebbisu. Waaqa guddaa si eebbisu. Namoota galateeffachuu barbaaduu fi dhaamsa yoo qabaatte. Namoonni ani galateeffachuu barbaadu egaa beekamaadha abbaa hojii kanaa isa ta'e waaqayyoof galanni haa ta'u. Wanti kan hundumaa fuulli isaas kan sa'atu kan iyyuu hin ta'ini. Qofa qofaatti baasee galateeffachuun na rakkisa. Hojii kana keessatti namoonni baay'een hirmaataniiru. Waldaa keenya waldaa Wiirtuu Finfinnee Makaana Yesuus jaarsolii waldaa isaanii akkasumas miseensonni waldaa keenya namoonni ediitii gochuudhaan na gargaaran maallaqaan namoonni na tajaajilan hunduma isaanii waaqayyoo isaan haa eebbisu. Jaalalumatti immoo egaa waan baay'ee na barreessuudhaan keessumaa kan na gargaaraa turte haadha manaa kiyyaa dammeedhaan waaqayyo ishee haa eebbisu. Obboleessa koo Lalisaa obboleessa koo Fayyisaa illee waaqayyo daddabalee isaan haa eebbisuun jedha. Tokko tokko waamuun ganama baay'ee hirmaatee natti cime garuu jaalalumatti hojjettoota waldaa keenya waaqayyo isaan haa eebbisu jechuun barbaada. Dhaamsa qabdaa dhaamsa uummataaf dabarsitu qaba. Amajjii gaafa 30 waan eebbifamuuf kitaabni kuni guyyaa guutuu asuma mana murtii Lidataa fuulduratti kan argamu waldaa Wiirtuu Finfinnee Makaana Yesuus keessatti kan eebbifamu. Namoonni isinii danda'ame irratti argama. Warri isinii danda'amne immoo namoota ergaa waldaa keenya cina dhaabbadhaa. Kitaaba kana bituudhaan kitaaba kana tokkitti bituudhaan eebba waaqayyoo kana keessaa hirmaadhaa. Waan isin keessa jiru immoo baasaa hojjedhaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u baay'een isin jaalladhaa. Baay'een isin kabajaa. Tarii as keessatti kitaabicha dubbistanii waan argitan immoo fiidbaakii isaa nutti himtan nuti tola. Tarii namoonni tokko tokko kitaaba kana eessaa arganna jettanii namoonni gaafii kaastan jiraachuu maltu. Kitaabni keenya kun kan argamu waldaadhaaf laatame waan ta'eef waldaa Wiirtuu Finfinnee Makaana Yesuusii argama. Waldaatu raabsa waan ta'eef waldaa sana argachuu dandeessu. Gurmooftanii immoo sadarkaa waldaatti waldaa keessan irratti fuutanii gurguruudhaan namoonni irratti hojjechuu barbaadda yoo jiraattan waldaa keenya kontaaktii gochuudhaan yookaan bilbila sirra jiruun nu bilbiluudhaan kitaaba kana akka raabsuudhaan nu deeggartan isin gaafannaa. Tarii biyya garaagaraallee kan jirtanii kitaabni keenya lakkoofsa qaba waan ta'eef ISBN yookaan International Standard Book Number qaba. Rejistarii kan ta'edha. Leegaalii isaan kan eeggateedha waan ta'eef amma biyya alaatti illee gurguruu dandeessu. Kana gurguruudhaan ijaarsa waldaa keenya waldaa Wiirtuu Finfinnee keessaa akka qooda qabaattan jaalala waaqayyootiin waamichan isiniif dhiyeessaa. Kana gaafa jennu waldaa kana ijaaruun cinatti afaan kanaan waan waaqeffannu qofaaf afaan kanaan waan waaqeffatu qofaaf sabni kun dhiibamaa jira waan ta'eef siidaa seenaallee akka dhaabdan karaa garaagaraatiin afaan kanaan waaqeffachuu keenya waaqayyoo hin jibbu hin jaalata waan ta'eef waan adda addaa hojjechuudhaaf karoora hin qabdi waldaan keenya. Garuu rakkinni keenya guddaan lafaadha. Rakkinni keenya guddaan rakkinni waldaa kanaa guddaan lafa waaqeffannaati. Lafa qabnaa keenya jennee taasifnaa. Lafti kan keenya jenna garuu iddoon maratti waaqeffannuu qabnu kan keessa jiraannu hafuuti. Gurmoofneetuma iddootti waaqeffannuu qabnu. Kanaaf immoo namni bakka garaagaraa jirtan waldaa keenya karaa ittiin gargaaramuu dandeessu hundaan akka gargaartan. Keessumaa bakka waaqeffannaa argattee waldaan keenya manneen barnootaa afaan kanaan barsiifama banuu dandeenya. Laayibirii garaagaraa banuudhaaf karoora qabna. Garuu qilleensa irratti hin ta'u hundi. Lafti bitamuu qaba yookaan lafti argamuu qaba. Kanaaf namoonni iddoo garaagaraa jirtan qaama mootummaa isaa taatanii waldaa keenya cina akka dhaabbattanii gaaf tokko akka seenaan isin hin gaafanne. Akka seenaan isin hin gaafanne. Sababni isaa waaqayyo saba kana hin jaalata afaan kana hin jaalatan jibbuu namaadha inni kun ilaalcha namaati. Wangeelli keenyas hin jaalata afaan kamiyyuu hin jaalata afaan isa biraas hin jaalata sababni hin dandeenyes. Kanaaf kana hojjechuudhaan gaaf tokko seenaan isa akkas hin gaafanne waaqayyo akkas hin gaafanne waldaa keenya wajjin dhaabbadha. Koottaa muumee qaamaan ilaala. Afeerraan isin godha jaalala waaqayyootiin koottaati ilaala. Haala waldaan keenya keessa jirtu. Ji'atti kiraa ishiin baasaa jirtu. Rakkina gurguddaa akkamii keessa akka darbaa jirtu. Akkas jedhu ture leemoo qilxuu biyyoota saba keenyaati akkas jedhan. Garbummaadhaa mannaa duuti bilisummaadha jedhan. Dhugaadhuma waaqayyo waaqessuudhaan
birmadummaa bara bara qabna nuti mootummaa waaqayyo keessaa mana qabna. Asitti garuu haalli waldaa keenya keessa irra jiru gabrummaa fakkaataati waldaa kana ijaaran sinii jira ulfaadha. Waaqa guddaa si eebbisu maatii daandii wangeelaa shoo hundi keenya guddaa galatuu bisiin jenna waaqa guddaa si eebbisu asitti dhufteef gaaffii waan nu gooteef akkasumas dargaggootaaf abbootaaf barsiisaa waan nu dabarsiteef guddaa si galateeffannaa eebbifama. Sinillee ulfaadha waamicha naa gootaniif waan kabajanii naa wantaniif waaqayyo isin eebbisu mallee taa'illi keessan kana caalaa bal'atu jabaadhaa ulfaadhaa waaqayyo isin eebbisu. Daawwattoota daandii wangeelaa shoo afgaaffii obboleessa keenya Bujjiguu wajjin goone asumarratti ta'u nagaa waaqayyootiin jira waaqayyo isin eebbisu. Bilisomne wangelani mirgargane wangelani babalane bilisomne ifagane mirgargane babalane bilisomne ifagane mirgargane babalane